السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرتان kabajamtoota jaalatamtoota bileeyyantiya akkasuma warri salaamtaa deebisuu hin dandeenye akkam jirtan fayyaa keessan ilmaan oromoo naga goote alhamdulillahi rabbil aalamiin. Har'a ijoollee Suudi Arabiyaa keessa jiraattu waan tokko qabadhee isinii dhufe waan bareedaadha waan isin fayyadu. Innis maali hojjettanii kaardii istiizii jechuudha. Sawa ni beektan jedhee yaada ni fayyadamtanis jedhee yaada. Isa sana akkamitti gara biyyaa ergannaa? Namoonni sababa garaagaraatiin kaardii biyya ergata. Biyya namaaf ergaa fakkeenyaaf yeroo gaddaa, yeroo gammachuu kaardii kanaan waan tokko bilbila itti gammadi guyyaa gammachuu waan ta'eef jedhanii namaa bituu yookiin ammoo maatii ofiitiif erganii obboleessaa, obboleettii, hiriyaadha, abbaadha, firaa, aaliidha. Namoonni sababa garaagaraatiin kaardii walii ergaa. Yeroo gannaa fa'aa yeroo namni waan bitatu hin qabne maatiin biyyaa jechuudha. Yeroo rakkatan waan akkasii baazawee yeroo lolli biyya keessa ture sanii namuma hin beekne iyyuu ijoollee Oromoo hundumaayyuu ergamaa ture jechuudha. Waan bareedaadha. Maaliif yeroo akkasiis fa'aa wal gargaaruun bareedaadha waan ta'eef riyaala asii 10tu deema ture amma 12 saantiima wayitiin dabalata. Qarshii 13 keessa qabaachuu qabdanii isin sanii olillee erguu dandeessanii. Fakkeenyaaf qarshii 50 biyya erguu dandeessanii asii riyaala 12 jechuudha. 50 erguu dandeessu, 500 erguu dandeessu, 100 erguu dandeessu hanga 500 jechuudha. Garuu kaardichi sawaadha. Sim kaardii sawaa akkasuma bixaagallee sawaa jechuudha. Bixaagaa ergitanii jechuudha. Kaardii yoo jedhu isinii gala. Bixaagaa isa afaan Arabaatiin jedhamu sanii. Duraan ammoo keessa seennee bakka bilbilaa keessa seennee as seennee qarshii kenna hanga qabnu cheeggoona jechuudha. Ani amma qarshii 16 qaba. Asumaanii nama erguu fi barbaadan jechuudha. Eenyu erguu barbaadan? Nama erguu fi barbaadanii koppii godhatan lakkoofsa yoo sammuu keessaa qabaatan sammuu keessaa qabdanii yoo sammuu keessaa hin qabne ammoo koppii godhatanii jechuudha. Fakkeenyaaf lakkoofsa buleetii tiyyaa onni godha jechuudha. Koppii godhadhaa jechuudha. As dhufee asii koppii godhadhaa jechuudha. Sammuu keessa waa hin qabneef koppii godhadhaa jira. Duuba deebina. As dhufna. Urjii 1 3 4 jennee kanatti barreessina akka jenna. As laalii sadansanii. Eegasii kiyya Arabiidhaan naa dhufa. Ammas Arabiidhaan dhufa. Keessan kan biraatiin dhufuu danda'a. Sadaffaa irratti barbaadadhu biyya bannaan jedhaa jira. 3tti barreessa. Lakkoofsi koppii godhachaa naa barreessanii. 3tti barreessa. Ammas Itoophiyaan naa dhufne 99tti barreessa. Ingiliffaan isinii dhufa isin akka kiyya Arabiin dhufuu dhiisuu danda'a. Amma 99tti barreessa hanga Itoophiyaan dhuftutti jechuudha. Amma 99 barreessa. Amma 21 irratti Itoophiyaan naa dhuftee jirti. 21tti barreessa. 21tti barreessa. Asitti ammoo hamma qarshii erguu barbaaddu Itoophiyaan naa dhuftee fakkeenyaaf tokkoffaa irratti qarshii 50 Itoophiyaa, lammaffaa irratti qarshii 100 Itoophiyaa, sadaffaa irratti qarshii 250 Itoophiyaa, arfaffaa irratti qarshii 500 Itoophiyaa. Asitti takkatti barreessitanii. Takka 50 erguu barbaadan amma. Anaan 50 erguu barbaade isin kan biraa erguu dandeessu. 100 erguu dandeessu, 250 erguu dandeessu. 500 erguu dandeessu. Anamma 50 waan barbaaduuf takkatti barreessa. Takka ergatti barreessee asitti
أدخل الرقم نانجدرا لا كوسا دراتي كوبي وردساني أسف في دراجو أما يو أني لا كوسا خانا راتي سندي قد قرشيتشيني ديما لا كوسا تقوتي رمتي لا كوسا خانا إيغت تقوتي سندي قد ni ergama qarshiin ni muramti qarshiin 12 fi saantimni wayii jechuudha. Kanaafuu ani amma erguu hin barbaanne waan ta'eef duubatti deebaa jechuudha. Isin amma yoo erguu barbaaddanii sendi gootanii qarshiin ni muramaa ni deemaa jechuudha. Ani amma erguu hin barbaanne waan ta'eef duubattan nan deema. Isinii gala jedhee yaada. jechuun viidiyoo hanga dhumaatti yoo ilaaltanii isinii galadha yaada jalqabarra kaastanii sendi yoo gootanii qarshii lakkoofsi kun qarshii 12 muratee deema jechuudha. Qarshii riyaala asii 12 fi saantima hamma ta'e wayii teleen waan asii murattuuf saantima hamma ta'e wayii ni muratti jechuudha. Kanaafuu ani amma erguu hin barbaadu. Sendi gochuu hin barbaadu waan akka deemtu waan hin barbaanneef jechuudha. Soo kanaafi isin yoo ergachuu barbaadan sendi gootaniin isiniin jira. Barnoonni addaa fi jareen kanuma fakkaata. Akka isinii galu abdii hin qaba. Itti fayyadamaa afeerraa kooti. Hanga viidiyoo biraatii walitti deebinu. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh.